rabo maal si dhagame? Jawar si dhagame? Ni gammadde moo? Jawar si dhagame? Ni gammadde. Jira jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan waa'ee Oromoodha. Namni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, subscribe godhaa, tuqaa jechuudha. Akkasumas illee viidiyoo kana like godhaa. Arraan tana magaalaa Dirreedhaa keessatti wanni nuti qabannee dhufne beessa hayyoota keenyaa Jawar Oromoof fi Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamshaddiin ta'a kanneen kana fakkaatan dabalatee hawaasni Dirreedhaa miira akkamitti dhagahame gammachuun isaanii yookiin kaan immoo yaadni isaanii maal kan jiru san laalu deemna. Saniifuu yaada isaanii laallaa nu faana turaan afeerraa keenya osoo viidiyoo kana hin eegalin dura subscribe, like, share. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammaan tana magaalaa Dirreedhaa keessatti argamna. Yaada hawaasa irraa fuudhu jirra. Akkasumas illee obboleettii teenya takka nu biratti argama. Ejjisi ifaa fakkaate. Maal? Maashaallah. Duraan dursee maqaan kee eenyu? Munaa Maamatamin. Sagalee? Munaa Anjaan. Munaa Maamatamin. Okay. Mee fakkeenyaaf Munaa hawaasa waa gaafachuu jira. Jawar Oromoof fi akkasumas illee hayyoonni Oromoodha. Mana hidhaarraa gadhiifamuutti maaltu dhagahame? Miira akkam keessa seente? Gammachuu addaa. Tana sana ibsuu hin danda'u. Halkan guutuu dhiichisaa bullee. Irraa eegalee hanga ammaatti illee akkama kan ibsuu hin beeku gammachuu na dhagahamte. Inshoon Islaam Finfinnee jiraadha jette? Hedduu. Tikeeta hunda muradheetiin ture. Achiinis dilas xiqqisho rakkinaa jiraa jaanii sanumaaf hin taa'e. Okay, fakkeenyaaf yoon fi ammaan tana Jawar Oromoof dhufee bikka kana dhaabbate maaltu akkam goota? Waan hin godhin beeku wallaahi. Waan hin godhin beeku wallaahi. Hedduudha wanni hin godhuudhaan biyyaatee qabu gaa hedduudha. Waan hin godhu. Wakkaatti mammaramuun takka waan asni jirti. Dhudhungachuu? Waan akkasii baadhagaa. Isaa garuu waan guddaadha irra salaanuufi. Fakkeenyaaf ammaan tana uummata Oromootii fi akkasumas illee hawaasa Oromoodhaaf wanni ati dhaamtu maali? Baga gammadnee baga gammaddanii hundi namaa hundinuu baga gammaddanii ja'a. Akkasumas illee Rabbiifis illee galata. Alhamdulillah galata Rabbi. Akkasuma hin nagaa. Kalammada ammaasii biyya kana biyya nagaa biyya jaalalaa. Biyyatti waliidhanii wal doorsisu osoo hin ta'in biyya karaa misoomaa deemtu Rabbi nu haa godhu. Akkasuma namayyuu karaa dalagaa isaa. Saniifuu obboleettii gaarii fi qaalii galatoomis hin jedha. Ayyeetis galatoo. Kuma yoosaan geetaa'uun jeetti bulloon garmaamu tolaamaa mana hidhaa oolaa. Abbaa bulloo jiru tokko wajji wal argine duraan dursee maqaan keenya Maqaan kiyya Saifuddin Khalifaan jedhama. Saifuddin Khalifaadha. Okay. Saifuddin Khalifaa akkuma beekamu gaa hayyoonni siyaasaadha. Waggaa tokkoo fi baatii 5 booda karaa mana hidhaarraa ba'anii jiran. Isaan bootti miirri si dhaga'amu miira akkamii? Gama kiyyaan gammachuu guddaan na dhaga'ama. Obbo Jawar keenya fi jaalawwan hundinuu ba'uu isaaniitiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Haala tasgabbii biyya kanaas immoo ni tasgabbeessan jedheetiin isaan amana. Duraanis isaan hidhamuu wal qabatee rakkoon adda addaa biyya keenya mudataa tureera. Har'a immoo isaan ba'aniiru gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Biyya kanas immoo ni tasgabbeessan jedheetiin amana. Okay, fakkeenyaaf ammaan tana dhaabbotiin warreen siyaasaadha. Warra akka Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa isaan toofe. Isaan yoo akka gadhiifaniif kana maal jettan? Isaanis muummee ministeera keenyaa akka isaan sanis nu gadhiisan kabajaan hin gaafadha akka dhuunfaa kiyyaatti. Warreen afaan uummata Oromoo hundinuu gara fuula duraatiif obbo Jawar waan ba'aniif gorsas ni fudhatanii karaa isaan qajeelchan ni deeman jeetiin amana. Irra caalaa immoo obbo Jawar ba'uudhaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Edda gisee yeroo boo'ee jira maal si dhaga'ame fakkeenyaaf? Gammachuu keessa boo'ichaa takka himaantu na qabe. Saniifuu ammallee warreen hafanis akka ba'anu kabajaan gaafanna ministeera muummee ministeeraas. Abiyyiis haa ta'u Lammaa Magarsaatis Jawar Mohammadis isaan hundinuu
warra Oromoof dubbatu garuu ta'e akkuma bara 2018tti footoo hojjetaatanii xibsii waafaa walii kaanitti lammadarree akka xibsii waafaa walii kaan kabajaan gaafanna kan nuti uummanni Oromoodha isaan malee jiraachuu hin dandeenyu hayyoonni siyaasaa kursiidhaaf yookaan kan teessoodhaaf wal dhaboo sun ta'in uummata isaaniitiif hojjechuu qaban jettanii. Akkas isaan hidhaman qofa osoo hin taane kan manatti hidhamanii uguramanii jiran illee ni jiranii warra akka Daawud Ibsaatiin ni jiranii warra akka Lammaa Magarsaa illee ni jiranii isaan jiftuu bakka tokkotti silaa argamanii hidhaa abbo Jawar ba'an irra hedduu daran gammachuu guddaan dhaga'ama jedheetiin amana kanaafuu isaan sanis akka nu ba'anii bakka tokkotti yaada biyya kanaas bakka biyya tokkotti waliin mari'atanii waliin mariidhaan wal jaalalaan akka biyya kana tasgabbicheessanii fi rakkoo adda addaa fi jiruu qaalummaa irrattis haala tasgabbii biyyaa irrattis akka tokko ta'anii bakka tokkotti argamanii wajjin hojjetan barbaada. Saniifuu obbo Saifuddin keenya galatoomi siin jaalladha. Haa isinillee warri miidiyaa hundinuu galatoomaa isiniin jaalladha. Abshir okkee carraa gaarii jabaadhu. Yusuf Muhammad. Yusuf Muhammad. Obbo Yusuf Muhammad Amin. Obbo Yusuf Muhammad Amin. Okay. Sabbonaati oo I love you dusin jaaladha. Jaalalti teessanuu na boojite. Okay. 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 Na dhageeffadhu ammaan tana. Jawar Muhammad mana hidhaarraa ba'ee jira. Maaltu si dhagahamedha? Gammachuu keessa niin boo'eefu. Ayya. Waa hedduun na dhagahame. Ba'uu kanaaf gammachuusaa silaa kanuma qalbeessaa oo qaluu hin jeen. Ati moo? Innaawa. Akka Oromoo guututti das na jettiin geewoo gammachuusaa. Korbeessa moo jibicha qala? Jibichaan qala. Ayya. Horma. Ayya. Gammachuu isaa ba'umaaf. Dubaree har'an qalleeti. Qalee. Gammachuu ta'e addunyaa na lakkisiinoo. Isheen siifin gadhiisa. Qaltee jirta? Qaleetiin jira har'a miskiina nyaachisee du'aa goosisee. Foto na kaasino. Isheen siin kaasaati. Okay. Aannan keenya garuu foon ati qalte. Foon ati qalle moo ganna qaluutaan nuu miti nuti majjala qabanne malee kan meeqa qaluutaa otaa. Qalee jettee barate. Qalee ani kana sa'aatiin kaa. Yaadaan qalte. Yaadaan. Yaadaan du'aayinis biraan jira. Okay. Mee du'aayii irra nu darbe. Du'aayi moo. Kana baga rabbi nagayaan nu baase. Kana nagayaan baane ni gammanne namundi akka bahaa fi dhiyaatti akka Oromiyaatti ilmaan Oromoo shamarran hawaasaa fi guutuu biyyaatti bahaa fi dhiyaanis hedduu dasna jettanii ni gammadee ilmaan biyyaatti kabaratullee barnoota gaarii haa godhu ani du'aa umaaniin nu gargaarte. Isin gargaara doktooraa fi injineera akka taatu ijoolleen baradhaadha barnoota gaarii umrii isin haa dheereessu. Amiin. Teessuma malaa walaadee leeyduun jaal. Amiin galatoomi galatoomi. Galatoomi. Maqaan keenya mee? Faraan. Faraan eenyu? Faraan Ibrahim Yusuf. Okay. Jawar Muhammad ni beektaa? Edee hidhaarraa ba'ee jira. Maal si dhagahame? Maal si dhagahame? Amma. Gisee yeroo hidhaarraa ba'u maal si dhagahame? Jawar. Jawar si dhagahame? Ni gammadde moo? Jawar si dhagahame? Ni gammadde. Jawar kaa akkamime? Jawar kaa biyyi. Okay. Jawar hangam takka jaalatte bee? Jarma. Hanga dhibba. Hanga dhibba? Makiina qaba inni Jawar. Ni feetaa? Ayyee ati hoo makiina sila bittee ni kan itaafi? Makiina akkam bittee kan itaame? Makiina guddoo. Taa akkam? Takka guddoo dheertu. Yoom bittaaf? Gumu deddeemta. Maalan qabdu amma? Maalan hin qabee. Amma yoo nama bitii siin jee kam taatati? Akkamiin ta'u ni bitaa. Hin qabu hin jenne maallaqa? Maallaqa namarraa fudhate. Liqii moo? Maashaallah guddadhu. Fuula duraan maal ta'uu feetati mee? Maal ta'uu feetati? Amma fuula duraan amma doktora. Doktora moo doktora? Doktora. Doktora? Amma si qabiyya bulchuu taataami? Guddadhu haa? Rabbi isaa guddisu. Bakka. Kan keenyu Abdulhafiz Yusuf. Abdulhafiz maashaallah. Fakkeenyaaf gaafii si gaafadha. Jawar Muhammadii fi hayyoota Oromoo dabalatee ba'uutti miira akkamtu si dhagahame yookaan kaan ammoo gammachuu akkam qabda? Miira gammachuu miiruma akka Oromoon hundatti gammachuu akka Oromoo hunda dhageemtu natti dhagahama. Garuu immoo Jawar Muhammad ba'uu fi hayyoonni tokko tokko ba'uu qofa osoo hin taane Oromoon achirraa kaasee ilaa gandaatti ilaa magaalaa tanaatti maayidhaa kan jiru nama kuma dhibbaan lakkaawama.
gammachuun teenya isaan qofaan guutuu miti hanga warri haabaa haydamees ba'utti hanga warri as magaalaa keessatti hidhame kan namni maqaa isaanii hin beeknes ba'utti gammachuun teenya guutuu miti garuu immoo jormaa boote hedduu gammannee jirra. Hayyoonni siyaasaa haafanis ba'uu qabaa. Ba'uu qabaan jaa hayyoota siyaasaa qofaa miti Oromoo qofa ta'uudhaaf hidhame ilaa ganda kanaatti namni hagan qabu lakkoo isan qabu bar ijoollee magaalaa tana hidhamte bar gara nama kumaa geessi bar haa sababa tokko malatti hidhanii magaalaa nama jiran akkasuma Oromiyaa guutuu ilaa qabalee gandaatti hundinuu ba'uu qaba tokkollee nama hidhaatti hafuun qabu wanjala malee hidhame. Kana yaadni kiyya. Saniifuu fakkeenyaaf eda yommuu Jawaar Mohaammadii bee jaan fakkeenyaaf waggaa tokkoo fi baatii 5 guutuu nagarreessa maaltu si dhaga'ame? Har'a ifa qabdaa bar. Dhugaa akkasitti himuuf eega inni hidhame kallattii wallaalle. Duratti kallattii dhabeena karaa deemu jiru wani harma ifmaafu gammachuutu namatti dhaga'ama dalagachumaa fi hawwii uummata akkasii waa hunda guutuu qabda. Eega inni hidhame waa takka kanama karaa hundi cufamee dukkanaa mala wallaaleeti taane. Mirkaanus matuma uummata taa'e. Eeda giziyan dhaga'u niin gammadee bakkumaan taa'utti wallaale lafa si ol keetii niin dhaabbataa niin deemaa niin taa'ee kee waa hunda ni jechisiisa jechuudha. Leenjii goraa bulte. Leenjii goraa bulte gabaabtuu dubbii. Nutilleen fakkeenya amma nutilleen qaatiraa bulle maaliif namni qaatiraa bulle fuula isaatu ijji keessa kukkutti fuulli isaa ni huqqata garuu eeda qaatiraa bulle har'aan tana yommuu liivii seenu yaasin gabbattee jirtaa naan jaan namayyuu gabbatee jira jechuudha. Dhugaa mitiimummaa wallahi lagana nyaanne amma. Niin irraan fadde gammachuu keessa namni hundi boo bakka gammadee waliin jaagisii deemu mana. Akka nama yuunivarsiitii irraa eebbifametti koongiraa waliin jaalladha. Wallahi bakka gammadee waliin jechaa jirra. Gammachuu qiyyaasa qabne taagan qabneetu nutti dhaga'ama. Garuu immoo dhumarratti waliin nama barbaadu gammachuun teenya tuni hidhamtoonni namni lama sadii ba'uu kana qofa guutuudha miti. Warri Oromiyaa guutuu keessatti hidhamu kun hundi ba'uu qabani. Akka Tuta farduftoota keenyaa qophiin keenya itti fufee jira obboleessa kiyya tokko na biratti argama qeerroodha moo foolleedha? Qeerroodha. Infune? Fuudhaadhaaf hin karoorfanne? Gaa yaadan qabu. Jireenya qaalee? Maaltu qaalee jireenya keessa? Jireenyi hundinuu akkuma qaalee jirutti fuudhuuf maa karoora hin qabu. Fakkeenyaaf paastaanis meeqa seenii jira? Seenii illee akkasuma. Jireenyi qaalee jira. Sooftii waan bitanuu hin dhabne amma. Sooftii jechuudha? Fuudhuun ganaadha. Nama nu fuudhuuf haa barbaanne. Okay, namni fuutan. Waan isin jiru fakkeenyaaf bulloon garmaamu tola. Saniifuu sirbii kun ammaan tana fudhatama argate. Ammaan tana hedduu fudhatama argate. Akkasumatti Jawaar Mohaammed ba'uudhaaf fakkeenyaaf isa dabalatee hayyoonni siyaasaa warreen akka Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi Shamshaddiin Xaa mana hidhaarraa ba'uudhaaf waggaa tokkoo fi baatii 5 booda artistii keenya kabajamaa fi jaallatamu du'a isaa sababeeffatee wareegamuu du'a hin jennu meete wareegama kun saniif Haacaaluu Hundeessaa rabbiin biyyeerraa sablisu isa san du'a sababeeffatee isaan hidhamanii jiran edaa immoo gadhiifamanii jiran har'a maaltu si dhaga'amati? Edoo ani daa akkuma tasaayida osoo itti yaadiin dhagee gizeen dhageessan har'a fatashaa ture qabamee maqaa kiyyoon ta'an irraan fadhe gammachuu keessa maqaa keenya naan jaan dhabee mattawaa qallee firaan qaba akka tasaa sammoota mucaan nama ayboo adinaanii barate naan jee akkasii naaf maqaa kiyya gammachuu keessa hinnaa waan baqa warri si fatashe sun garuu isaanuu gammachuu qabanii gammachuu qaba maqaa kiyyoon ta'an wallaalee maqaa kiyyoon naan jaan gaafatanii hundaa wallaalee mucaan nama zakkaatu sababa kiyya naaf hime isa hundaa naaf hime eddee hedduun gammadee akka malee poolisoota sanarraa gammachuu poolisoonni har'aan tana gammachuu qaban edaan tana Idan gammachuu adda takka boolisoonni nu suuta bakka afaan nagaa si dubbisan duraan ulee si dubbisan beektaa edaa afaan nagaatiin hin qabdu aadiin karraa galisiin jaantu duraan ulee malee nama dubbisan. Okay fakkeenyaaf anamma edaa gizee inni ba'u karaan deemuu wallaale sigalee takka takka bara gizee honkaan gizee rifattee fi yeroo gammadde deemuu wallaalta an deemuu wallaale. Fakkeenyaaf warreen hidhaman hedduu tafe warra akka Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kanneen kana fakkaatan gaa isaan kanoo mootummaan akka nu baasu jettee sagalee hin taatu feete. Maal sagaleen hin taafgi mootummaan kun ni baasa jeenan abdii irraan qabu beektaa yoo falmannee irra jira minaamin. Akkuma duraanitti falmii minaamin yoo gaggeessine malee mootummaa kanarraa abdii takka illee hin qabu. Waan takka mootummaa kun waan takka ni godha jee abdii isaa fixadhee hin jiran irraa fixadhee hin jiran. Maaliif kana hunda? Waan hunda. Saniifuu obboleessi gaarii fi qaalii galatoomisiin jaa. Isinis galatooma. Sagantaa keenya irratti. Isinis galatooma galatooma. Okay galatooma. Galatooma. Atis galatooma. Isinis galatooma. Gammachuu gaarii. Gammachuu gaarii.